Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Egeree Media kun qophii odeeffannoo wayitawaa fi taatee addunyaa yoo ta'u hunda dursuun odeeffannoo wayitawaa fi taatee torbanii har'aaf qabanneen isin beeksisa. Du'a kaadhimaa isaa Qananii Addunyaan shakkamee ji'a 3 mana murtii kan ture artist Andu'aalem Gosaa wabiidhaan bahuu isaa maatiin Qananii morman. Abjuu isaa waggaa hedduu milkeeffatus namichi Patrick Jooshii jedhamu osoo hedduu hin turin maatii isaa waliin dhabame. Mucaan xiqqaa daandii irra kadhaan jiraatu dubartii rakkina hamaa keessa jirtuuf karaa ta'eem. Bara dargaggummaa kootti maatiin kootumanii jaarsatti waan na hirumsiisaniif bara dullumaa mana barumsaatti deebi'ee jedhan hadde halkaaneen. Kunneen oduu egeree har'aaf qabannedha. Oduu egeree waliin turtii gaarii qabaadha. Du'a kaadhimaa isaa Qananii Addunyaan shakkamee ji'a 3 mana murtiitti kan deddeebi'aa ture artist Andu'aalem Gosaa wabiidhaan bahuu isaa akka morman maatiin Qananii himaniim. Walleewwan afaan Oromoo ammayyaa dhiyeessuun kan beekamu artist Andu'aalem Gosaa guyyaa kibxataa wabiidhaan gadhiifamu abukaatoon isaa himanii jiru. Abukaatoon artist Andu'aalem obbo Liiban Abdii ji'oota darban sababa abbaan alangaa yeroo kennameefitti himata hin banneef mirga wabiitiin qarshii 50,000 kaffaluun gadhiifame jedhan. Abbaan Qananii obbo Addunyaa Waaqoo hidhaatii bahuu isaa miidiyaa marraa dhageenya jechuun himanii jiru. Poolisiinis ta'e abbaan alangaa iftoominaa waan tokkicha hanga sa'a kana nutti hin himne jechuunis dubbatanii jiru. Kun oduu egereeti. Mucaan argaa jirtan kun Joon kan jedhamu yoo ta'u biyya Keeniyaatti konkolaataa karaarra dhaabbatan irraa deemee saantima kadhatee jireenya isaa gaggeeffata ture. Bara 2017 keessa akkuma dur kadhatu dubartii suuraa irratti argaa jirtan Gileedii jedhamtu otoo isheen konkolaataa ishee keessa teessee konkolaachistuu ishee argeem. Kadhachuuf gara ishees ni deemeem. Dubartiin kun dubartii waggaa 32 yoo taatu rakkoo hafuura baafachuu waan qabduuf oksijiinii namtolcheetiin jiraatti turteem. Mucaan Joon jedhamu gaafa ishee argu onneen isaa ni tuqameem. Ani hiyyeessa yoon ta'ellee jireenya anaa gadii kan jiraattu jirti jedheem. Miira isaa tuqame of qabu dadhabee harka kadhaaf diriirsee deebisee hirqinfatee bo'eem. Guyyaa sana kadhatee kan argate saantima walitti qabate hunda yaalaaf siif ta'a jechuun mucaa Joon jedhamu kun dubartii Gileedii jedhamtu kanaaf kenneem. Kana gidduutti konkolaachistoonni oliif gadi darban mucaa hirqinfatee bo'u gaafa argan gadduun suur-sagalee yookaan viidiyoo waraabuun miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisuu danda'aniim. Guyyoota muraasa boodas namoonni viidiyoo kana erga arganii booda dubartii Gileedii jedhamtu kana jireenya ishee itti fufsiisuu barbaadanii ishee gargaaruu jalqabaniim. Guyyaa muraasa keessattis doolaara 80,000 walitti qabuun gara biyya Indiyaatti deemte akka yaalamtu gochuun haala gaarii irratti akka argamtu godhanii jiru. Namoonni gaarummaa mucaa Joon jedhamu kana arganis guddifachaan isa fudhachuun jireenya kadhaa fi karaarraa keessaa baasuun barnoota isaa akka baratu godhanii jiru. Kun oduu Egeree Miidiyaati. Abjuu isaa waggaa hedduu milkeeffatus namichi Patrick Jooshii jedhamu osoo hedduu hin turin maatii isaa waliin dhabameem. Namichi kun Dr. Patrick Jooshii jedhama. Waggaa 6 London keessa jiraachaa kan ture yoo ta'u maatiin isaa akka biyyaa bahuun biyya biraa jiraataniif baay'ee dhamaa tureem. Dhumarra abjuun isaa milkaa'uun haati warraa isaa hojii ishee guyyaa 2 dura kan dhaabde yoo ta'u isaanis ijoollee isaanii 3 wajjin gammachuudhaan biyya Indiyaarraa gara London deemuuf utuu jiranii suuraa ka'anii firoottan isaaniif erganii turaniim. Ta'us garuu xiyyaarri isaan keessa turan akkuma ol ka'een daqiiqaa muraasa booda kufuun lubbuun namoota xiyyaaricha keessa turanii dabalatee kan 5 isaanii darbee jira. Oduma wal fakkaatuun dubartiin Indiyaa sababa dhiphina tiraafikiitiin daqiiqaa 10 barfachuun balalliin xiyyaaraa ishee jala darbeen balaa xiyyaaraa lubbuu namootaa galaafate irraa afuu ishee NDTV'n gabaasee jira. Abbaan warraa ishee waliin London kan jiraattu yoo taatu NDTV irratti dhiyaachuun kan dubbatte dubartiin kun boqonnaa maatii ishee magaalaa Ahmedabad jiran waliin dabarsuudhaan xiyyaara lakkoofsa balallii 171 Londanitti deebi'uuf tikeettii murattee akka turtes dubbattee turte. Haa ta'u malee gara buufata xiyyaaraatti osoo deemaa jirtu dhiphina tiraafikaa ishee mudateen daqiiqaa 10 barfachuudhaan yeroo buufata xiyyaaraa Ahmedabad keessuu buufata xiyyaarichaa akka hin seenne dhorkamuu himteem. Daqiiqaa muraasa booda ammoo otoo buufata xiyyaarichaa keessa jirtu xiyyaarichi gara Londanitti balali'uuf keessuun kufee caccabuus argitee jirti. Kun oduu Egereeti.
Umurii dargaggummaatti tumanii jaarsatti waan heerumsiisaniif dulluma keessa barnoota afaan Oromootti deebi'ee jedhan Aadde Alkaaneen. Aadde Alkaaneen godina Arsii lixaa aanaa Nagallee Arsii keessa jiraatum barumsa osoo jaallatanii umurii dargaggummaatti dhiisanii bara dullumaa yeroo rifeensa lama biqilchanitti barumsatti kan deebi'an yoo ta'u, innumaayyuu barana qormaata kutaa 8ffaa fudhatanii jiru. Qormaata kana yoo darban hanga lubbuun jiranitti barumsa akka addaan hin kunne simanii jiru. Aadde Alkaaneen turtii BBC waliin taasisaniin sababa barnoota addaan kutaniif yoo ibsan bara 1973 tumanii na heerumsiisan jechuun fedhii isaanii malee barumsa akka addaan kutanis dubbatanii jiru. Aadde Alkaaneen bakka itti heerumanii badanii barumsatti deebi'anii jaalala qubee afaan Oromoof qabaniin duubatti deebi'anii barumsa akka eegalanis himanii jiru. Yeroo ammaas qormaata kutaa 8ffaa qoramanii bu'aasaa akka eeggataa jiranis himanii jiru. Kun oduu Egereeti. Egaan kabajamtoota hordoftoota Egeree Media taateen torbanii fi odeeffannoowwan wayitawaa irraaf qabannee kana fakkaataa hanga torban nufuutti nagaan nuuf turaa. YouTube keenya Egeree Media subscribe gochuu hin dagatinaa.